Ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo nagaadha miti anis nagaa kooti galata rabbii warroonni maatiin naaf hin taane maatiin haa taa'e subscribe godhaa viidiyoo kiyya hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa laayikii naaf godhaa saniin jedhama har'aas iggee qabaxii wajjin dhufne jaarsummaadhaaf dhufne irra wanna qubna gariin dhufne nu dhiisaayii እንደውም namni nama araarsu jiru እኮ yeroo ammaa kana jechuudha. Innaa xiiggeen har'a waan gaarii qabattee dhufteerti dhugaa. Abbaa abarrishii ruutan akka dhiifama gaafattuudhaaf jechuudha. Abbaan abarrishii immoo maantanidha jechuudha. Biyya bakkee jiraatanii ka'anii Addis Ababa dhufanii jiran jechuudha. Maaliif isaan nama araarsuudhaafi xiiggeen immoo akka ruutan abbaa abarrishii akka dhiifama gaafattuudhaaf ruuta yaamteerti. Ruutan immoo kastiin dhufti moo hin dhuftuu hin laalla. Mee dhiifamanii jechuun waan haasaanis hin laalla. Amma ruutadhaaf ni dawwalanii hin laalla. Ruutan immoo maal akka jettu hin ta'u jetti moo ishii jetti mee hin laalla. Kinaati ruutan dhufteerti warra bareedee jiramu. Baay'ee irra bareedee jira. Waan abbaa manaa keetti walitti si adeebisu. Amma baay'ee didaa jirti jechuudha. Bakka kanatti hin deemu jecha maal jedhee hin deema. Bakka moo wanti dhufu hin jiru lawxiin hin jiru. Mina jetta ruutaa kobeettan immoo bakka waan ofii jette malee jechuudha keessantiin hin jettu. Akkas jechaartii tun immoo abalaa bakka sossobaa jirti jechuudha. Bakka dhiifama gaafattamaa rakkoo qabinaa mina jechaana jirti. Bakka ingidi hin deemti fakkaatti waan deemtu fakkaatti. Kinaati mana ga'anii jiru balbala irra dhaabbatan jechuudha. Abbaan abarrishii immoo mana jira jechuudha. Mana keessa jira. Ruutan fiigaa jirti jechuudha. Hirrifatte jechuudha. Baay'ee intini jetteerti jechuudha. Rifatteerti. Kan gidi wal goota daqiiqaa gidduu. Laakiin akkasitti jalatti kuftee baay'ee namatti tola dhugaa waaqayyo. Innaa wal arganii jiranii nagaa wal gaafachaa jiru baay'ee namatti tola dhugaa rabbii. Nakata isaan dhungatan rabbi. Ruutan baay'ee rifatteerti dhugaa waaqayyo. Innaa xiiggee shaggaa gootee rabbi waan gaarii gootee. Ruutan mataa ol qabachuu dadhabdeerti. Innaa ruutan baay'ee intini jecha baay'ee rifatteerti. Maaliif isaan manatti hin eegee dura isheen abarrishii waan akkasitti yaadde turte. Innaa waa'ee walitti isaanii abbaan abarrishii immoo baay'ee lolaa jira jechuudha. Xiiggeen jechuun akkas godhuun ishee baay'ee gaariidha dhugaa namatti tola. Yookaan walumatti araaraman jenneetuma yaadna. Waa'ee namallee walitti isaan haa deebisu. Ruutan immoo deemuu adda jechuudha tasaafaruudhaaf. Abbaan abarrishii immoo baay'ee lolaa jira jechuudha. Eessayyuu hin deemtu ani isin araarsuudhaa jedheen baadiyyaadha ka'ee dhufee ati eessa deemta wanta jiru anumatu fura mina jechaanii jira. Kina akka argitan asitti baay'ee lolaa jiru jechuudha abbaan abarrishii. Maaliif eessayyuu hin deemtu mirriqaata kiyyaan alatti namni tokkoyyuu deemeyyuu erguyyuu akka hin geenyetti jira. Ruutan immoo baay'ee saalfattee hundammoo mataa gadi qabattee jirti. Asitti immoo jechuudha xiiggeen mataa isheetiin iyyuu wanta kana keessa akka seenuun isaanii akka sitatti ta'e asuma dhiifama gaafatte jechuudha. Abbaa abarrishii jechuudha. Kana godhuun ishee iyyuu akka gaarii akka hin taane dhiifama gaafattee jirti jechuudha. Innaa baay'ee namatti tola dhugaa maaliif akkasitti badii ofii yoo beekanii shaggaadha. Ruutan immoo nageenyi garuu hin bu'aa.
garuu nan deema deemuu naa wayya mana jechaa jirti. Abbaan Abarrish immoo eessayyuu akka hin deemne isheetti himaa jira jechuudha. Eessayyuu hin deemtu ani isin araarsu jedheen achi ka'ee hojii meeqa dhiisee akka dhufe isaa itti himaa jira jechuudha. Saa jirti jechuudha. Hollachaa taasifti. Wayi nama ararte. Mucayyoon akkasitti kan nama meeqatti affaate koomeediyaa kanarratti xiffii nama meeqatti marti jechuudha. Amma garuu hantuuta bishaan keessa seente taateerti. Okey nageenya nan buusaa garuu nan deema mana jechaa ni jirti. Akka deemtu achi deeme tananii akka dubbiin taragaaga'u mana jechaa jirti. እና ለማንኛው ካታው ከሜላላ ብቻ ከድራማን ታኔ አማማ ከድራማን ታኔ የኔት ማያና ከማለፍ አባ ነበርሽት ዋንኬ ሰጀራ አስማኔ አካ እንተኔን ለዱፈቱዳ አበርሽን ለያከዱፉ ዳፊያቱዳ የሩሙ ተኮሳን ፍጣኔ ዲቦዱና ተፈካተ ያራርሰኒ ባይና መተሎዝ መተየቹዳ ሩተን ገሩ ባየዲዳ ጅርተቹዳ ማለፍ ini jiddu keenya ምንም በቃ ድራሚ ተከዋን ጅዱ ሳይነ ጃለልን ጅሬ አከሲት ኢሳኒት dubbachaa jirti. Isaan immoo didaa jiru jechuudha. Inni isaa dhufu innis dhufee haa dubbatu waan akkasii jechaa ni jiru jechuudha. Bakka uumamaa wanti ta'u tokko akka hin jirreetti akkasitti taasisti ishiin jechuudha. Isaan immoo lakkii intala koo akkasii miti mina jechaa ni jiru. Waan hundumaa wayii laalappochi odoo diraaman isaanii kun dhumate maal qaba warroonni akka kana wajjin rakkattan jiraachuu dandeessu. Dhugaadha kun diraamadha jechuudha maali. እና warri jidduu keessa seenanillee likkii jechuudha dhugaa maaliif gaa'ila namaa keessa seenuu likkii miti jechuudha. Yaa biraankiin akkuma jirutti wanni martuu akkuma jirutti ta'ee gin yaa amma kanaan akkasitti akka walii amma kanallee akka hin geenye xiggeeniyuun dubbatti beektu dura akka qallaalumatti ilaalle turre amma kanaan akka isaan gaajenne iyyaanne turre nuti mina jechaarti kino xiggeen asitti dhiifama gaafachaarti jechuudha. Maaliif kana gochuu isaaniitti akka dogongora akka ta'e gochuu isaaniitti akka dogongora ta'e dogongora keenya dhiifama nu godha jettee xiqqeen asiin dubbattee jirti jechuudha. Isaan immoo baay'ee hayi kana ishii nuuf fiduudhaaf har'a baay'ee tokko akka xifaate hin qabdu jedhanii jechaa jiru jechuudha. Inni xiqqeen dhugaa dubbachuudhaaf asitti shaggaa kutee jedha hojii shaggaa kutee maaliif akkasitti fiddeetuyyuu akka abbaan Abarrishii dubbii kana akka fixaniif godhuu ishiituuf xiqqeen ana jeesifadhe. Diamond nishabibte እና ጎበዝ ነሽ ጽጌ ወጂ ሸጋ ወጀት ሲንጅ ቀበጢቲ እና ከና ፈካታ ሁንዲ ኬኛ ዮ ሀዊ ዳይቹዳ ኢሳና ወልት ዲቤኒ ዋይን ተኮ ሳና ጎዱ ማለፍ ነምኔ ጋይል የኝምቱ ዮ ገርገር ባይነማትን ቶሎ ዘቹዳ nama lama jidduun namni sadaffaan gaafa seeni akkanumata maaliif nama wal jaalatu gidduu namni seenu yookaamiyyuu nama wal jaalatu gidduun gaafa namni seeni akkanumata jechuudha. Innaa kana fakkaata viidiyoon kiyya har'aayi waa'een isaanis walitti haa araarsu walitti isaan haa deebisu asumaan Tsiggee dhangalatoomii siin jenna. Ruutallee galatoomii Abbaan Abarrishillee isinis galatoomii warroonni waan geeffatan galatoomii dhugaa Tsiggeen baay'ee natti tolteera jechuudha. Shaggaa goote hojii shaggaa goote waan ta'eef innaa akkasiin jenna kaama viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaayi. Inshaallah viidiyoo itti aanutti kan walitti araaramanii Abarrishii fi Abarrish Ruutaan mana tokko kan ta'anii akka dhufanii isaan agarru abdii qabna. Waan illee isaan milkeessu waan seexan isaan jidduu jirullee haa baasu warra jechuun nama asiif achi deeme isaan illee walitti naqu
isaanis immoo birriidha jedhanii jireenya isaanii. Innaa kana fakkaata viidiyoon kiyya irraa hin gadhannaa turaa. Bye bye.